Biyyi guddoon sabaa fi sablammootaa fi uummattoota 80 ol jaalala kabajaa fi tokkummaan barootaaf keessa jiraatan birmadummaa ishees waloon tiksan Itoophiyaan seenessi qeenxee olaantummaa qabatee tureen maraan martoo iyyummaa fi qormaatilee siyaasaa garagaraa keessummeessaa turteetti. Gufuuwwan imala guddina biyyaa danquun burjaajii uuman qajeelchuu fi furmaanni marii fi marabbaa qofa ta'uun irratti hojjetamaa jira. Har'as waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti waltajjiin marii Gumii Balal Marsaa 44ffaan mata duree dhibdeewwan siyaasa Itoophiyaa kaleessaa Garraatti jedhuun gaggeeffame. Ijaarama Itoophiyaa fi dhibdeewwan ishee qoraa jiran furuu fi falli ta'uu ilaaf ilaamee marii biyyaalessaan hiika argachuu qabaa jedhan hayyoonni marii Gumii Balal irratti hirmaatan. Waan garagaraa yaalameera biyyattii kana keessatti nageenya mirkaneessuudhaaf. Kanaaf amma kan ta'uu qabu yeroo isaas eeggatee sirna dimokiraasii kan giddu galeessa godhatee mareedha. Kanaaf yaadni garagaraa sun mareetti yoo dhufe mareen kun immoo itti fufiinsa yoo qabaate qaama hirmaachisuu qabus immoo yoo hirmaachise bu'aa kanan jedhamni fiduu danda'a jedhee yaada. Ilaalchonni adda addaa jiran garaagarummaan akkuma jirtu ta'ee garaagarummaan sana furanii waliin itti fufuudhaa fi haalli mijachuu danda'uu qaba. Haalli mijachuun haalli siyaasaa mijachuu qaba. Haalli dinagdee mijachuu qaba. Ilaalchonni jiran immoo akkuma jirutti kan kootu caalaa nafee namni walitti dhufee ilaalcha kamtu biyya fayyada kan jedhu sana irratti gattaa'ee mari'achuu qaba. Sun furmaata fida jechaadha. Miidiyaaleenii fi hayyoonni sabdaneessummaa fi walqixxummaan sabaa fi sablammii akka lafa qabatuu fi ilaalcha biyyaalessa waloo gabbisuu keessatti gahee isaanii baachuu qabus dhaamani. Miidiyaa hawaasaa amma guddinaaf dhufe kana bifuma guddinaaf ta'utti fayyadamuun irra jiraata. Kanaaf amma yaada walittiin dhubitu, yaada walqixxummaa labsu, yaada guddina labsu sanattiin dabarsuuf odeeffannoo akkasii walittiin dabarsuudhaaf yoo itti fayyadamne isamma jennu kana guddina amma jennuuf nageenya amma jennuudhaaf nu gargaara. Jechoota jibbinsa saba gidduutti facaasan jechoota lammiilee walitti buusan miidiyaadhaan gadhiisuun kallattii ittiin nama gaafachiisu qaba. Kana hubannoo uumuun barbaachisaadha. Kanaaf miidiyaadhuma harka isaarraa qabullee namni seera qabeessaan akka itti fayyadamu gochuudhaaf hubannoolee bal'inaan uumuun barbaachisaadha. Waldhabdee siyaasa Itoophiyaa yeroo ammaa qoraa jiru ilaalchisuun waraqaa barreeffamaa kan dhiyeessan hoogganaan abbaa taayitaa galteewwan qonnaa Oromiyaa Dr. Biraanuu Leenjisoo dhimmi Itoophiyaan walqabatee ka'u mariin furamuu qabaa jedhani. Hayyoota siyaasaa immoo beekumsa gadi fageenya qabuun odoon taane ololaa fi namoota garee ijaarrachuudhaan ol baantu siyaasa biyya kanaa dhuunfatee ture atleast amma ammaatti. Dabalataan meeshaan haarofti miidiyaan hawaasaa sobaaf jibbiinsan guutame kun immoo waan sanii haala mijeessee akka jiru ilaaluun hin danda'amu. Warra qawweedhaan lolu yoo xiinxalle amma seenessa isaanii gadi galtanii yoo laaltan dubbii seenati. Keessayyuu waggaa yeroo dura jalqabamu yoo laaltan it is very clear. It is very clear. Haala kana hubachuun akkaan barbaachisaadha. Hubachuu qofa otoo hin ta'in waan nurraa eegamu godhuun barbaachisaadha jechuudha. Maricha irratti haasaa baniinsaa kan taasisan hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa Itoophiyaan biyya sabdaneetti duudhaa cimaa qabdudha kaasanii. Itoophiyaan biyya sirna mootummaa garaagaraa keessummeessaa fi dhaawataan ijaaramaa dhufteedha. Kana malees biyya birmadummaan ishee wareegama qaalii ilmaan ishee kaffalaniin kabajame biyya sabdaneetti uummata walooma beekuu fi kabaju waloonis biyya ijaaru duudhaa gabbataa nagaa waaressuuf tolu qabdudha. Ta'us duudhaa mandhalee kana sirneessuun hojiirra ooluun laafaa waan tureef dhibdeen siyaasaa akka dhalatuu fi babal'atu taasise. Seeneffamoonni qeenxee miidiyaan dijitaalaa dhibdeen siyaasaa akka fulla'u taasisuun yaadni ijaarsarraa diigumsaa waloomarraa qeenxummaan uumamee bu'uurarraa furamu akka qabus kaasaniiru. Furmaanni dhibdee siyaasa Itoophiyaa aadaa siyaasaa ilaaf ilaamee dagaagsuu fi waaressuudha. Innis seenaa fi seenessa qeenxee maksuun seenessa waloon biyya hundaaf taatu ijaaruu hunda fakkaattu hunda tajaajiltu madaala eenyummaa sabummaa fi tokkummaa biyyaalessummaa karaa eegeen sirna cimaa ijaaruudha.